ofiif jenneeti isa ka deeggaru. Sababni isaas waan nu ta'u waan harkaa qabuuf inni jechuun. Kun fedha osoo hin taane dirqama keenya jedhee yaada. Haa ta'u namni haga ammaa ka cadhisee yookiin isa deeggaruu dhabee yookiin immoo adeemsi isaa nu galuu dhabee osoo hin taane namni wal eegaa jira. Amma dubbachuun irra nu fayyadamoo nu fayyadu. Cadhisuun kun tarii tooftaa qabsoo ta'innaa namni shakkii garaagaraa keessa seeneetuma namni hunduu wal irra beekumsa siyaasaa kana qaba waan ta'eef namni wal afur wallaala. Jawaar itti gaafatamummaa ofii bahuu malee deebii akkanaa naa deebisaa ho'i hin jedhu. Nuti garuu akka namni kun tarkaanfiin isaa nuuf ta'a. Tarkaanfiin isaa boruu keenya bareecha jedhee amanu tokkootitti maaltu malaa cal'isuu moo dubbatutu irra falaa jennee mari'achuun immoo gahee kennaa jedha. Kanaaf waan kana dubbachuu qabnaa, wal arguu qabnaa, irra mari'achuu qabnaa jennee wal arguun kuni waan hedduu namatti illee tolu itti gaafatamummaa keenya jalaallee akka baanuuf waan carraa nu laatu jedhee yaada. Haa ta'u malee ka'umsa waa kamiitu tokkuma jedhanii ka'anii moor namni hunduu itti yaadee sa'aatii sagantaa kanaa beekee karoora ofiillee garan as deebisee daboollee yaafannee kallattii saniin osoo wanni kun akka ajandaatti qabamee irra deemamee namoonni gariin osoo as hin baane illee ka achi dhaabnu baay'ee jira. Dubbannee ka qaanfachiisnu qofa osoo hin taane ka karoorfatee taa'u ka dhaabnu illee baay'ee jira. Kanaaf waan kana akka waan xiqqaatiin ilaaluu hin qabnu. Nama ta'ee namni hamilee hin feene hin jiru waajee. Jawaarillee namaan tola. Dhugaan inni deemuun illee nama kanaaf deemti. Wanti hunduu yoo murna qabaat hin bareeda. Kana yoo jedhu nu isan makamuun akka isa faana jirru agarsiisuun hawaasa qofa hubachiisuu osoo hin taane isallee jajjabeessuu taati. Kanaaf namoonni waan qara akka gamtaatitti akka sabaatitti inni deemuun akka dhuunfaatii fi akka faayidaatti godhee yaadaa jirullee hedduu waan jiruuf kan ammoo nuti irraa qolachuu danda'uu qabna jedhee amana. Sababni isaas guyyaa tokko gabbayee faayidaa dhuunfaa ofii dubbatee hin beeku. Yeroo baay'ee isaan qabxii godhanii kaasan ani wanni na qaanfachiisu kitaaba gurguratu biizinasii keessa seeneera waan akkana kana dhagaa ture. Nama qaanfachiisa dhugaa dubbachuuf. Namoonni carraa kitaaba san dubbisuu argatanii kitaaba san dubbisanii miira kamiin akka gabbaanii jawaariin nama jawaariin gahu qeeqan. Jawaarirra Oromoo anatu itti aanadhanii yaadan. Tooftaa Oromoo silaa bakka wayii ittiin geettu isarra beekna jedhanii yaaduun namni kun immoo onnee hawaasa kanaa ittiin yaaduun qabu. Hawaasa kana daba jedhanii tarkaanfiin isaa hawaasa kanaaf hin ta'u jedhanii yaaduun hamilee akkamii akka horatanii akkasii yaadan I don't know. Dhugaa dubbachuuf. Namni kun qabsoo waan Oromoo ta'eefi miti kan inni qabsaa'u. Keessumaa uf arge. Gaafa gadhalate keessa uf arge. Leelli isaa miti arge. Gaafuma jalqabaa irraa deeggara namni kun daa'imayyuu ta'e. Namoonni baay'een amma waa'ee sabboonummaa Oromoo kana ta'e waa'ee hiree murteeffannaa Oromoo kana leellisaa as gahe. Gaafa yaada galfatee waa wayii gumaachuu eegale deeggaraa ta'e namni baay'een anaa dabalatee jechuudha. Inni garuu gaafuma gadhalate deeggaraa ta'e kun immoo carra isaa godhe. Abaa'oo nu dhageettiin beeknu inni keessa guddate eessa uf arge fakkeenya yoo fudhanne jechuudha. Dhaabni akka dhaaba hawaasa kanaatitti akka abaa'oo aarsaa hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf aarsaa kafal hin jiru. Dhaaba san keessa uf argeen. Garuu namoonni baay'een silaa waa'ee makaayoo fi kaaya Oromoo kana fageenya irraa beekanii hadha namoota ta'anii yaadaa fi tarkaanfii isaa xiinxallan agarra. Kun qaaniidha. Nama qaaniin beekne nama nyaara haadhatee gabbahee adiin gurraacha jedhu immoo dhaabadhu ka jedhuun nuyi kun gahee keenya. Inni biraa immoo
yoo namni Kamaaliif Jamaal namni afurii shan namni wal fakkaataan yookiin immoo namni naannoo tokko dubbatu wal gahee waan nama tokko haasa'e Jawaar kasabaatii gadi hin butinaa waan jedhamu kanallee kaa sabasantu ana sabasantu si inni namni dhimmi Jawaarii na ilaallata jedhe dhufee nu makamu haga gaafa inni sun inni rafee sun dammaquutitti nu teennee ilaaluun immoo badii biraa hojjechuudha. Ani gabbahee waa'ee Jawaarii na ilaallata yoo ta'e ani itti gaafatamummaa kiyya ba'a akka dhuunfaatitti. Namni dhimmi kun naa ta'a jedhu akkuma dheengadda gaafa inni olii gadi dandaa'u namoota yaa'e agarre kaba'e itti gaafatamummaa ofii ba'ee kaafellee dhimma isaati bagaafe saniif immoo sagantaan isaa naaf akkasuma immoo qabsoon inni deemuun kunillee tokko hafeef hin hafu tokko ba'eef immoo inni ba'eef isa ba'e jedhee inni waan dhaabatu hin qabu inni kalee karoorfatee ba'e waan ta'eef jechuudha. Namni dhugaa qabatee deemu immoo yoomuu nama isa deeggaruun dhabu. Gadaa tana keessa immoo nama dhugaa qabatee miti namni sharrii qabatee bahellee deeggaraan dhabu. Namni maa dhuunfattu amantii uumaraa waan amantii ga'u silaa wanti amantii irra nama ulfaatu hin jiru nama wayii amansiisuudhaaf amantii wanni caalu hin jiru. Amantii dhuunfaatu fudhatee sadarkaa bahee deeggaraatti argatu irra jira addunyaan. Namni dhugaa hagana geettu qabate miidhama hagana ga'u qabate immoo sadarkaa kamiin akka inni deeggara argatu namuu beeka. Yoo kana jedhu immoo wallaalaafillee miti haa ta'u jechamaa gabbaanii morman. Namoota osoo isaan hin qaanfatin waan isaan dalagan hin qaanfatin kana immoo isaanii qaanfannee wanni dhaabannee ilaalu tokko hin jiru. Hadhalleen deeggarra kalees deeggaraa turre of duralleen deeggarra hanga yoo mititti hamma inni sirnya nuu ta'u qabatee deema jennee amanu takkatti. Osoo dogongoree hoo deeggaraa sirreeffanna malee biraan dheessinu. Sababni isaas inni namni abdii kutuu danda'a. Osoo inni abdii kute kabiraatti bocannee kaanaan malee waan Jawaar dhaabate jechaaf dhaabannu hin qabnu. Kana jechuun dhugaa dubbachuu irraan dhaabannu jechuudha. Ammaaf immoo dhugaan keenya Jawaar. Kana namni hin amanillee amanuu danda'uu qabu. Kana immoo inni gochaan amansiisa. Ragaan amansiisa. Nama ragaa malee ol bahee waa dubbatu miti. Inni biraa immoo ka uummanni keenya ittiin qaanfatu kan allaalaa deemu laatiin heesu. Itoophiyaa leellisaa jedhan. Jarana Itoophiyaa leellisuu miti. Hawaasa keenya hin fayyada yoo ta'e. Galma nu deemnuuf nu geessa yoo ta'e yoo inni ba'ee Eertiraa leellisee leellisna isa wajjin. Tarii tooftaa qabsoo ta'uu danda'a. Namni kun hayyuu siyaasaati. Lammaffaa immoo kalee mirkaneessee nuun deemee mirkaneessee cimoomina isaa itti amannee fudhanneerra. Anama dhugaa dubbachuuf saba kiyyaa yaada saba kiyyaan jaaladha. Garuu Jawaariin irra saba kanaa yaada jedhee yaadu tasumallee. Hamma humna kiyyaati garuu saba kanaa yaada. Waan saba kanaaf ta'u badii saba kana deemu Jawaariin irra xiinxalla jedhee yaadu garuu akka dhuunfaa kiyyaatti haga humna kiyyaan xiinxalla. Amma garuu namoota akkamii dadhabne ka qabatamaan beenu irra caalaan isaa immoo namoota gaafa dhugumaan galteen hawaasa tokko galtee sana immoo humni namaati yookiin immoo lallabanii irraa deebisu taate gola keessa ol dheessitu hadha goota ta'ee gabbahee kun hawaasa kiyyaa ta'a kun hawaasa kiyyaan ta'u kun diina hawaasa kiyyaati hadhuma oromummaa kennaaf hadhuma oromummaa irraa mulqa. Namoota akkanaa kana yoo itti gayyaane adabadhu hin jenneen yeroon booda inni amma taa'ee dhugaa qabateetuma an dhugaa qaba jedhee badhee taa'u kun badhee hafee isuma amma soba leellisu kanatu abbaa biyyaa ta'a. Kana immoo waan kalee keessa dabarreerraa waa hedduu irraa hubachuu dandeenya. Warra bittinnaa'ee of duuba dheesser warra bubbushaayatu maqee keessaa fedhe yeroon booda abbaa biyyaa ta'e. Seenaa irraallee barachaa deemuu danda'uu qabna. Kanaafi Jawaariin hadhalleen deeggarra, borulleen deeggarra, ofiif jennee deeggarra. Wanti kun immoo itti fufuu danda'uu qaba yaadni kun. Wal hubachiisaa deemuu danda'uu qabna. Namuu dhuunfaa isaatti garaan isaa gubataa yoo of duuba deebi'ee qacadhisu ta'e namuu wal shakkaa deema. Namni isa deeggaruu yoo waan hin jirre akka itti fakkaatu takka jechuudha. Kanaaf sagantaa kana yoo xiqqaate torbatti guyyaa 3 yookiin 4 bifa kanaan osoo itti fufamaa deemee hamma jarri nu dhiistutti nullee dhiisuu osoo baannee jedhee yaada. Namni baay'een immoo bakka dhugaa tana dhaabatee dhageeffatuuf dubbatu illee barbaadu fakkeeffachuu barbaada. Gaafa garuu dirreen
itti akka barbaadan ta'a wayii argamu. Namoonni amma silaa ani dhugaa qabaa dhugaa tan ammoo ana ofii dubbatatu qaba jedhee yaadu kun guutuun uf duuba deebi'ee tabaraatu duubaan hiriiraa kun beekamaadha. Kunillee bifa kamiin cabuu qabaan illee adeemsa keessa dubbii bilcheessaa gaafa deeman namni wanta tokkorraa waa barata waan ta'eef olii bulii waan nama barsiisti. Sirni amma keessa dabraa jiru kunillee waan nama barsiisaa hunduu waa dhiisaa deema waan ta'eef waa barachuun hin oolu. Kanaaf hunduu gadi yaanee qaanii malee aadee garuu isiniin jedha. Waan carraa naa kennitaniif galatooma ulfaadhaa yoo isin dheeresse dhiifama. Hedduu galatoome. Teefuu yaada bareedaa dubbii bilchaattuu lafa nu keette. Waan jedhe reefu obboleessi keenya tokko koomantii as jalatti nuti jawaariin bilisaan sagalee taanaaf jedhe bilisaanii irraa falmannaa jedhu. Akka raayyaa miidiyaa sanitti kafaltii tokkollee irraa hin barbaannu jechuudha. Waan koomantii goonee fi waan laayik goonellee hirrenneetiin kafaltii hin barbaannu jechuudha. Dhugaa jirtutu jawaariin harka jira. Rakkoo uummanni keenya keessa jirutu akka itti ibsuu beeku namni beeku jawaar. Kanaaf isa deeggarra kanaaf isa jaalanna. Ibrahim Loodee yaadni keetii. Waan yaada boonsaan hubaani. Yaadni isaan irraa hafee baay'ee dubbannullee hin jiru. Walumaa galatti wanti as gubbarratti beekamuu qabuu fi namni hubatuu qabu Johaariin kan deeggaramuuf yookaan immoo yaada isaa uummanni maajoritiin kan fudhatuu fi Johaariin wanta yookaan amantaa isaa bareeduma isaa osoo hin taane akkaataan inni ittiin qabsoo godhaatiin hin ture qabsoo Oromoo fuulduratti waan oofeef akkamitti yoo jenne fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoodhaa yeroo dura wagga ijaaramu ummanni Oromoo lubbuu isaati ol waan jaalatu wanni jaalatuu fi dhaaba Oromoodhaa Oromoof quuqamu Oromoodhaaf waa hedduu godhe wareegam hedduu kafalee waan jedheef ummanni Oromoo jaalataa ture. Sana booda wanni qoqqoodamiinsi dhufnaan wantoota dhufan argaatiin hin turre jechuudha. Gurbaan kun as bahee miidiyaa ijaaree miidiyaa saniin miidiyaa diinota meeqa kan ture fuuldura dhaabbatee yoo waa gabaabsinee waa wal yaadachiisne jechuudha. Miidiyoota adda addaa fakkeenya biyya keenya keessatti miidiyaa meeqa jira. Kaabashoota kan agartee jibbaa Oromoo hafarsan hundi isaanii miidiyaa biyya alaatti ijaare Oromoo yeroo sanatti addaan facaatee carraa hayyoonni keenya du'aayyuu walitti dhufuu dhaban kan namoonni ustaatirmiizim fa'aa waan kanu ibsuu danda'anii bikoos achi turan qaban waan tureefi sadarkaa namoonni siyaasa wal jibbanii wal qoodanii jedhan sanatti walitti qindeessee ijaaree Oromoo tana mataa walitti fidee hayyoota mataa walitti fidee Oromoo kakaasee haala sanaan biyya keessatti uummata qindeessee agartee hayyoota biyya keessatti ijaaree warra mootummaa biyya keessa mootummaa keessa jiran hunda achi keessatti ijaaree waan kana godhee miidiyaa ijaaree nu agarsiisee miidiyaan sunis bu'aa inni fide. Miidiyaan baay'ee miidiyaan suni miidiyaa agartee misaa'ila tahe ka agartee haala sanaan qindeessee nu agarsiisee sana booda qabsoon sun bar akkaataa agartee inni qindeessee biyya keessa ijaareen baay'ee qabsoon hoggara barbaadde yeroo hundaayyuu hooggansa isaa gahoomsan bahee kana eenyullee Oromoon kamilleen haaloo jechuudha. Gahoomsa hoggara san keessatti gahoomsan bahee carraan agartee namni biraa waan hin jirreef ka biyya tokko kan bulchu paartiidha. Paartiin biraa waan hin jirreef warra mootummaa keessa ture lakkii amma nuti agartee yaada keenya jijjiirree jirra uummata wajjin jirra jedhanii fakkeessanii ummatuma sanitti kenne carraan biraa waan hin jirreef jechuudha. Carraa kana hunda wanni dhooge agartee dhaabni ijaaramee lafa jiru waan hin jirreef jechuudha. Itti kennee sam qofaa miti. Jiruu isaa agartee maatii qaba namni kun jiruu qaba. Dalagaa akka barbaade bakka barbaade seenee dalaguu danda'a. Barnoota isaa itti fufuu danda'a yookaan piroofeesara inni yoo xiqqaate. Osoo piroofeesaroonni meeqa jiran Oromoon bara piroofeesaroota qabdi, saayinsistii qabdi, baay'ee qabsoo kan agartee kan namni durillee kan qabsaatiin hin ture waan barnoota barateef osoo hin taane sabboonummaa fi carraa dandeettii rabbiin kenne agartee saba isaatiif quuqama qabuuf fayyadameeti jechuudha. Kanallee kan qabsoo qabsaamaa ture nama hundaa qabsaatiin hin ture jechuudha. Akkasi jiruu isaa dhiisee biyyatti galee ilma isaa kan akkasi jaalatu eenyutu himee qabsoodhaa fi ilma ofii gatee sanuuyyuu biyya Ameerikaa paaspoora Ameerikaa deebisee ilma isaa kan akkasi jaalatu dhiisee Oromoodhaaf jecha lukaan deema jedhe lukaan biyya galee lukaan boon dhaqa jedhe lukaan dhaqee nu agarsiise jechuudha.
Wanni Oromoodhaaf agartee Oromoodhaaf waan jedhu hunda godhanii agarsiisee jechuudha. San qofaa miti biyya galee hamma danda'ame mootummaa kana wajjin qarqaarsi inni godhaniif hin jiru jechuudha. Kaarra ittiin qeeqamu. Kaarra ittiin qeeqamaatiin hin jiru jechuudha. Warrummaan fakkeenyaa fi warri irraa misaqeeqaatiin hin jiran kuni kalee isaanuma kana utubee lakkii agartee mootummaan kun kenna haa utubnu haa galmaan geennu jennaan warri agartee akka foon harree jedhan sanii warri gaduma deemu ol deemuun hin jiru jechuudha. Jijjiiramni siyaasaa biyya san keessatti dhabame. Sadarkaa itti hidhamullee gahee waa meeqa meeqa irra gahamee dadhabee waan godhu wallaallan dhiisee biraa deemee jechuudha. Kanaafi waan inni godhe kanaafi jabina inni godhe kanaafi cichummaa inni qabsoo Oromoo keessatti godheef haqummaa inni dalageef by the way koomantii ammareef jedhamu. Kan mootummaa jiru kan agartee mootummaa gubbaa jiru Oromoo kamaan qabsiisuudhaaf deemtan kan jedhamu wanti Oromummaadhaa miti by the way sabaaf dalaguudha. Biyya san nagaha biyya san keessatti buusudha. Sadarkaa mee biyyattiin jiran doktora jechuun beektu. Biyya tokko keessatti doktoraa fi biyyoota biraa olaaltan amma doktoraa fi barsiisota maallaqa gahaa kafalamaa fi eegumsa guddaa godhamaa fi inshuraansii qabu waa hunda qabu. Because biyya tokko kan ijaaruu danda'an barsiisotaa fi doktoroota jechuudha. Bakka doktoroonni hin jirretti osoo guyyama tokko fakkeenyaaf torbaan tokko hojii dhaabanii nama meeqa du'aadha kan isin yaaduu qabdan. Lubbuu nama meeqatu badaadha. Warri kun lubbuu tiisa. Sadarkaa warri kun fakkeenyaaf kiraan manaa 20,000 mindaan isaan argatan 8,000 mee akkamumatti wal madaala jiruun kun. Jiruun qaala'ee uummanni jiraatu dadhabe. Wanni Jawhar jedhaatiin hin jiru 100% waan biyya keessatti haatiin hin jiru. Waan agartee ri'aalitii lafa gubbarratti jiraatiin hin jiru. Silaa warra kana osoo beekanii mootummaan biyya bulchaatiin hin jiru kuni Jawharin qarqaree jedhan akkamitti jedha. Namni tokko yoo badii keessi hime waan kana agartee sirreessii kun akkana ta'uu qabaa kun kana osoo hin jedhe waan san deemanii ka cufuu qaban. Ka agartee inumaa yoo ila bara yoo teessoo san gubbarra buluu barbaadan yoo biyya san bulchuu barbaadan quuqamaa waan amma itti agarsiise kan rakkinoota jiran kan rakkinoota agartee hannaan kaabineen hannummaadhaan godhaatiin hin jiru. Uummanni nagahaan bahee galuu dadhabe. Gaazexee mootummaan tokko itti gaafatamummaa mootummaa guddaani security lammiiti. Agartee nageenya biyyattii sanii biyyaa eegu mootummaan tokko itti gaafatamummaan guddaa because yoo nageenya jiraate misooma jira yoo nageenyi jiraate waa hunda jira jechuudha. Garuu duraan dhufame maal tokkoffaati waa dalaguuf waa socho'uuf waa nyaatuuf yoo nageenyi jiraate kan gati gabbaatee waa gochuu dandeettu jechuudha. Kuni hundi biyya keessatti dhabame baay'ee. Kana sirreessaa jedheen agartee kana sirreessaa biyya san agartee rakkinoota adda addaa kana nagaha biyyaa buusa. Warri nagaha biyyaa buusuu fi faallaa sanaa deemaa jechuudha. Kanaaf wanni isaan barbaadan walumaa galatti wanni agartee amma duulli Jawhar gubbarratti deemamaatiin hin jiru. Inni jabaa waan ta'eef hayyuu waan ta'eef rakkina isaanii gadi bahee waan ibseef kanaafuu isaan maqaa balleessinaa. Maqaa balleessaa irratti oofna akkas goona. Yaabatan kun hin danda'u baay'ee wayi uummanni yeroo ammaa kana jaarraa 21ffaa keessa jirra. Waan ilmi namaa kun dubbatu yoo Usmaan waan tokko gabbahee waan dubbate Usmaan waan dhugaa dubbataaf waan dhugaa dubbanne uummanni yeroo ammaa kana madaalee kan beekuu danda'u jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessa jenereeshinii barate jenereeshinii ammaa baay'ee jenereeshiniin amma jiru kun qubee jenereeshiniin uummata akka malee qarooti. Siigalee dhaloota qarooti. Dhaloota qaroo kana keessatti nama tokkooyyuu sobuu hin dandeettu jechuudha. Immoo warroonni fakkeenyaaf garaadhaaf bulan faayidaa adda addaatiif akkasumas mootummaanis agartee miidiyaa kana gubbarratti namoota hedduu galmeessanii hin jira. Kuni homa fedhallee osoo ta'e uummanni dhugaan lafarra jirtu maali? Wanni agartee tahaatiin hin jiru lafa gubbarratti ri'aalitiin lafa gubbarratti jiru maali? Waan jedhamu uummanni keessa jira ni beeka ni argaa. Kanaaf yeroo kamuyyuu immoo yoo haqa qabatte ni moota waan ta'eef wanti ati goote sirriidha waan gaariidha maaliif si fakkaate dhugaadha namni baay'een arguu danda'a hubatuu danda'a walaalaan tokko tokko immoo baay'ee waan kana arguu dhabuu danda'a sobamuu danda'a jechuudha waan kaabinee gabbaatee kijibdu because wanni agartee kaabinee hin jettu wanni hundi algaa baalgaa uummata akka rakkinni biyya keessa akka hin jirre akkasitti qayyaatiin hin jiran jechuudha baay'ee namticha wayii naggaadeedha dhiyoo kana dhufee ture itti gaafatamaa naggaadee Adaamate jedhanii namtichi takka takkaan nu hime waan deematiin hin jiru. Ispeeshaalii Oromoo irratti wanti xiyyeeffate jedhe. Tokko jedhe Jibuutii keessa yaasatiin hin jiranii jedhe. Sumaayilaandii jedhe sadarkaa waldhabiinsaa keessa darbee qondaala
warroota kaansila kan mootummaadhaa kan asii jiru ajjeesanii alatti darbanii jedhe. Jibuutii irraa, Sumaalilaandii irraa, Sumaalee irraa, biyyoota adda addaa irraa Oromoon buqqaatiin hin jirti jedhe. Kun reaalitii lafa keessa jiru waan agartee dhugaa lafa keessa jiru jechuudha. Kanaafi warri akkuma gaafa duraa wayyaaneen osoo deebii uummataan morkatuu baatte bara wayyaaneen kurture beeytanii gaafa fakkeenyaaf yeroo duraa gizee Koreen Islaamaa qabsoo eegalu sana osoo yeroo sana deebii uummataaf deebiftee hin kurtu turte. Yeroo mootummaan kamuu uummataan morkatee jennaan yoo deebii haqaa uummataaf hin deebifne hin kufaa. Kanaaf gara kufaatii deeman kufaatii ga'ina fakkaate kun itti fufu sagantaa bareedaa itti fufuu qaba. Guyyaa dhaabbataa godhamee waan barbaadame chaalenjii barbaachisu hundaayyuu kan irratti qophoofnee dhufnee mari'atamuu qabaa waan gaarii gooteera Usmaan galatoomne. Oromoo keessatti roorroo gugurdaa taphate. Nama kan argitanii waan social media callaa osoo hin tahin qabatamaan lafatti beeku jechuudha. Nama qeeqamuu qabullee miti. Nama sila argitanii taallaan ijaaramee fi qeeqamuu miti asin olaal wanni hubatamuu qabu jawaari qeeqamuu osoo hin taane jawaariin arrabsamaa jira. Kashlabbee jawaariin arrabsaa jira. Kashlabbee jawaariin irra duulchisanii jiran malee nama qeequu yaanni isaa kun dogoggora kun sirrii miti namni waa beeku nama qeequu rakkoon qabu nama akkasii yoo millee afoo dhaabachuun feenu nuu qeequu dandeenya. Qeeqaaf nama arrabsuun nama xiqqeessuun hayyuu xiqqeessuun wal'atta. Amma wanni gayyaa'ee jawaariin arrabsaa oolu kashlabbee leenjifatanii barreessanii barreeffama koppii godhanii qaamni mootummaa ijaarateetiin caasaan mootummaa itti erga barreeffama kana irra laxxafa barreeffama kana koomantii godhaa barreessa. Ufiifuu hin gamaaggaman warra raayyaa miidiyaa jedhanii ijaaratan kana ka isarratti duulu kafaltii kafalanii fi isarratti duulee isa arrabsaa oolu kana hin gamaaggaman koomantii meeqa barreessitee arrabsoo meeqa maxxansitee waan sitti kenname hagam sheer gootee nama hagamtu dhageeffatee nama hagamtu hordofee Inga magamamteef mindaan sii kafalama kana wanni irraa dubbannu malee jawaar qeeqamuun qabu jechuun dandeenyu haa qeeqamu namni pozitiivili nama qeequu danda'a. Ka arrabsoo ka xiqqeessaa ka waan inni hin qabne isan fakkaane isa arrabsaa oolan kana irraa dubbata. Laala ustaazi keenya qeeqni watti nu dubbannu qeeqa gaarii dubbachaa hin jiran qeeqa arrabaati. Qeeqni arrabaa Jawaarin hin malu yoomiyyuu maaliif amma wannan kana jedheefillee qabatamaan nama lafatti illee beeku. Nama argitee qabsoo kana ATL alaana Georgia namoonni beeytanii nama akka Amrullaa fa'aa beeka isinin beeytanii Amrullaa nama inni ta'e nama akka argitee Usmaan Ukumee fa'aa beeka gootawwan inni waliin qabsaawaa ture arra namni tokko maqaadha waan jiru jechuudha. Namoonni gabbaanii isa arrabsaa jiran yeroo ammaa doktoraa fi profeesarri isin jettan they used to get paid by him. Isatu birrii kafalaa tureef. Qilleessa OMN kana namni ijaaree tokko isa Atlanta keessatti mana diqqaa isaa keessatti nama torbaa walitti qabee gaafa Oromoon Beltookii gubbaa teettee gamaa gamanaan gosaa fi gandaa wal arrabsitu luka gamaa gamanaan walitti qabee Oromoo guutuu namni walitti fide Jawahar Muhammad takka seenaa isaa yoo dubbanne jennellee qabsoo wata seenaa isaa dubbannu ustaaza keenya dagachuu hin dandeenyu haaraman isaa arfaasee kabajamtuu ulfaattuu nama argitee arra qabsoo san wajjin geegesse. Yoomiyyuu nu biratti kabajaa qabdi namni wal dhagaanii waliin jiraachuu waan biraati addaan deemus waan biraati yoomiyyuu seenaa Oromoo keessatti yaadamtamuun isiin roolii isiin taphattee irratti kabajaaf ulfina qabaachuun yoomiyyuu barbaachisaa jechuu barbaade. Namoonni laakiin Jawahar Muhammad qeequu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ustaaza eenyu jedhamee ilaala. Doktor Ugumaa fa'a kasaba guddaa gabbahee arrabsu ATL namicha farshoo dhugoo halkanii guyyaa ka jireenya qabne dhiifama laagoodhaa Oro 360 keessatti dubbachuu osoo ta'in dhugaa lafa jirtu lafa keenya aan hin jenne isa gabbahee saba guddaa ilmaan sikkoo mandoo arsoomni qorsooma keessatti wayyoomaa nu geegessaa jirru tokko isarraa kaka'e jechuudha. Saba guddaa kana gabbahee arrabsa jechuudha. Individually nama yoo arrabsite waan biraati saba guddaa kabajaa qabu ulfinna qabu wata arrabsitu kuni dogongoro guddaadha jechuudha. Namootuma isa wajjin hojjechaa ture OMN jalatti innummaan qarshii kafalaa turetu arra gabbahee Jawahar Muhammad qeeqaa jira jechuudha. Namni wata qeeqxullee arrabaan osoo ta'in yes qeeqa garii ni fudhanna. Kaargitee bakka inni balleessetti sirreessuudhaaf. Bakka inni dogongoretti sirreessuudhaaf. Laakiin arraba gad bu'ii akka qeeqaa gootee wata isa diqqeessitu wallahi waan hedduu gara nama nyaata. Jawwee gaafa kaafnuu eenyu yaadanna.
abbaa keenya kabajamaa ulfaata Baqqalaa Garbaa dagachuun dandeenyu ummata abbaa fi ilma addaan baase ustaaza beeka tokko kootu jedhaniini kaan argiteen dhufin jedhaniini hambisan arra Baqqalaa Garbaa yoo jenne Minnesota kana jira ustaaz nama qabsoo kana diqqeennan hidhamee tumamee dararame waa hedduu keessa bahee dabre jechuudha osoo innuun jiraatiin Johar Mahmad jiraata mana hidhaa san keessatti 1 year and 8 months ka inni hidhame ilma kiyya jedhee ofitti qabee dararaa fi rakkoo keessa wajjin bahanii dabran gantuu fi yartuun arra kunoo Johariin qeeqaa jirtu abbaaf ilma addaan baafte isallee arrabsaa jirti jechuudha ustaaz kana hoo maal godhu nurra jira defendi godhu nurra jira dura dhaabachuun nurra jira nuni jirraa kunoo as siyaasa abbaa feete deeggare biyya keessatti ustaaz arra maaltu deemaa jira ji'a sadi dura dhaqee dhufee beekaan harmeen teenna ala teettee jiraachuun dandeettu yeroo ammaa gibira jedhanii gibirri samii gubbaa dhaqaa jira shamarran babbareedduun teenna ilmaan hortee yoo ati gad teettee waa hin nyaadha jette ustaaza daa'ima ganna 10 gadi wallaahi hulaa duratti sitti ergitee deemii kana dhusi jettiin mee akkamitti waa nyaata namni marraa takkaa miti marraa lamaa miti bakka hedduutti aga haga Finfinneen bahutti daa'ima ganna 10 gad less than 10 years old stand in front of the door hulaa dura dhaabatee begging for food biiteen kanarra jirti arra namni keenya bahee deebuun danda'u manatti miliyyanaan gaafatan nama afaan si qabee siin deemu nagartu gaafadha roobee walashee shaashamanne hadaama after 9 jechuun after 9 o'clock alatti gabbaa'uun dandeettu mana deebuu sirra jiru nama fuudhee siin deemuun beektu ka mootummaa yoo itti mootummaa jedhan kun argitee adda bilisummaa Oromoo jedhan ani shaneen beeku birri si gaafatanoo birri guddaan ummanni hiyyeessa waan qabne maal taame harmeen teere ka ala teettee dinnicha addan fiftee qeeroo fi qarree nyaachiftu mee akkamitti jiraatti mucattii xiqqoo karaa gubbaa teettee qorsoo nagaddu hoo ojoollee teenna dodolaa fi diishoo lamaan idduu haga kuunnu argitee Finfinnee qorsoo gurguratan makiinaa keessatti mee maal ta'an lifestyle in Ethiopia is very difficult kan eenyu gore hoogganoota ustaaz wala Dr. Marara wala argitanii eenyu Jaalamarro wala argitanii Abiy Ahmed rakkinna ofii hiikkachuu dadhabirraa arra we are facing a civil war. What is the civil war? Biya Somalia keessa guddan namoonni na beeytan achitti dhaladhee lola keessa arge 1991 all the way down 1995 body laying down on the floor argee jira woman is getting raped argee jira I was 10 years old to survive anuma taanki yaayyuu qawwee qabadhee achi keessaa deemaa ture namaas gubbaa taa'ee ustaazin beeytan yaan karaa nagaa lallabaa ture ojoollee teenne tawwaboo tana dura dhaabachaa ture maaliif kaa biyyitii akka ritanii akka Somaalee taatuun barbaadu biyyitii akka Siiriyaa taatuun barbaadu biyyitii akka Liibiyaa taatuun barbaadu harmeetii dalagattee akka managgaltu barbaadu lafti sun argitee akka ibiddaan qabamtee namni wal fixee anaaf isi ka wal jaalatu kanatu walitti as deebi'a civil war jechuun is not a joke Somaalee waggaa 35 ka wal lolti laala 1982 Somaalee laala 1991 laala 1992 laala 1985 illee laala mee walitti qaba laala isin arra biyyiteen sun yoo san taate mee namni keenya eessa baqataniiru kanaaf hooggannoonni teenna walitti dhuftee rakkinna ofii hiikkachuu ka dadhabderraa biyya yoo bulchuun dandeen give it to me ana bulcha kunoo laali Yaasin ustaaza bulcha dhiifama naa godha wallahi ana bisinuu bulchuu dandeen biyya san bulchuu dandeen why not akkamitti isin rakkina keessan hiikkachuu dadhabdan for what think about it yaadi haaratan ta'e ta argitee goobbaan keessa teettu yaadiif ta Shaashamanee keessa jirtu yaadiif ta argitee Hadaamaa keessa jirtu yaadiif ta Finfinnee keessa jirtu yaadiif ta Harargee keessa jirtu yaadiif ta Oromoo kutaa 11 keessa jirtu yaadiif haate daa'ima diqqaa karaa gubbaa dhaabatee kadhatu yaadi mucattii daa'ima deettee waan nyaachiftu dhabde bakka rafsiftu dhabde ka argitee nyaataaf ati teettu dhufee si kadhatu yaadi
Ango kan keti fi yadin. Yeah, you have a beautiful house in Beirut. Mana gari kabda. You have a nice car. Makina gari kabda. Yes, you live in a good life. Jiru gari jiracha dirta. But lakin, you don't care about those people who doesn't have no money. Ummata san kaurin kamne. Kawanya tanin kamne. Kakara gubbata e. Orang gurguratu harmetiya. Yero amma. Isi fi yadu echurat. Ango kan keti fi yadu echurat. Yo biya bulchun danden. Nutti kenna. Kabosana jirulle. Faayidaan hin qabnu. Kabiyya harkaa qabullee faayidaan qabu. Yoo rakkinna uummata keenyaaf hin yaadin isin. Anatu isinin jedha. Yoo bulchuun dandeenye Abiy Ahmed jaalamarroo bosona keessa jirtu Dr. Mararaa Finfinnee taa'u rakkinna keessa yoo hiikkachuu hin dandeenye yaasinitti kenna anatu bulchaa. Ustaaza qabadde, sheeriyaadin qabadde, qeeroo fi qarre qabadde wallahi biyya san bulchee isin garsiisa. Sabaa fi sablammooti hagana jedhee irraa bu'aa. Ulfaadha wayyama ustaaz isin jaalanna ustaaz illee bira dhaqa sheerii godhaa fi laayikii godhaa fi yuutuubii isaanii subscribe godhaa. I want to see 1 million. Maanu namaa gad jirra Soomaalee gad jirra. Let's do it. Jechuu barbaade ulfaadha wayyama ustaaz yoo dogoggore na offolcha. Galatoom Yaasiin kiyya dubbiin Oromoo tuni wallahi akkanatti yoo irraa dubbatan malee hin taatu.